akkaataa nuti ergama diin itti dabarsaa jirru eessa nu geessaara eessaan nu gaheera jennee of laaluu danda'uu qabna. Eenyutu achi taa'eetiin eenyuuf waan isaa dubbata. Naamusa amantiillee gadi dhiifnee jirra hedduun keenya wamaa irra dibaan barbaachisu irra qabaan barbaachisu. Nam tokko garuu waa'ee san kakaasii kan jiru. Hoo badii ta'e badii akkasii san dhiirris dalagaa jira dhiiras maaliif hin qeeqne? Mee dubartoota keenyaafis maatii keenyaafis maal nuuf dhaamta? Ilaalcha keenya sirreeffachuu danda'uu qabna. Keessattuu immoo akka hawaasa keenya hawaasa musliimaatti rakkoon tokko akka hawaasaatti yoo nurra gahu akka carraa ta'e immoo torban tokko booda yookaan immoo guyyaa itti aanutti paarlaamaan yoo walgahii qabaate paarlaamaa irratti rakkoon kaleessa nu mudate sun ni ka'a jenneetiin kan eegnu. Garuu immoo namni hundinuu sooshaal miidiyaa isaa irratti paarlaamaan maaluma jedhaasuma eegaa. Garuu paarlaamaan yaa'ii isaa geggeeffatee ajandaa biraa haasa'ee cufatee gargar bahe. Achi booda maal eegalla komii eegallaa jechuudha. Paarlaamaan nu cadhisee hawaasni musliimaa akkana ta'e ni yaadadha. Naannoo Amaaraatti mooxaa yeroo tokkoon manni musliimaa miidhaan irra gahe torbaanoo san keessatti fakkaatee manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii qaba ture. Walgahii san irratti hawaasni musliimaa guutuun gaafii ka'aa deebii kennamaan eegaa ture. Nam tokko garuu waa'ee san kakaasii kan jiru. Eenyutu achi taa'eetiin eenyuuf waan isaa dubbata. Kanaafuu hawaasni keenya akka musliimaa keessattuu namoonni sadarkaa gaggaariirra jirtan hawaasa keessan bakka bu'uudhaan mana marii bakka bu'ootaa sadarkaan jiranirratti hirmaachuudhaan gaafii hawaasa keessanii gaafii keessanis deebisuu barbaaddan ala teenyeetiin bifa gaafii qofaan osoo hin ta'in akka Dr. Ruqiyyaadhaa iddoo argamuu qabnutti argamneetiin direct gaafii gaafachuu qabnu hawaasa keenyaaf gaafachuu qabna dhaamsa jedhu jidduumaan isii dhaamu barbaanneetiin atis gamanumaan hedduu galatoomi isin jedhu dursanii achi seenuudhaaf keessattuu immoo dubartoonni musliimaa gaheen isaanii akka hawaasaatti illee haa ta'u akka aadaatti illee haa ta'uti yeroo hedduu sadarkaa garaagaraa irratti sadarkaa hooggansaas haa ta'u irratti hin argamtu iyyuu. Yeroo ammaa kana immoo jijjiirama garaagaraatu jira. Mee kana immoo akkamitti ilaalta? Imala paarlaamaa kootiin wal qabatee kan hin anseeneef namni tokko eenyummaa hedduu qaba. Namni tokko eenyummaa isaa hedduu kana qabateeti bakka bu'ummaa yeroo argatu paarlaamaa keessatti. Eenyummaa isaa kana wantoota itti dhufan wantoota rakkoo itti fiduu danda'an iddoon itti qolachuu danda'u seeratu bahaa to'annoo hordoffitu taasifama paarlaamaa keessatti gaheen qoodni hojii isaaf kenname kana sana booda hojii bakka bu'ummaa uummataas ni geggeessa hojii dippiloomaasiis ni hojjeta jechuudha qaama aangoo ol'aanaa qabu jechuudha. Kana keessatti hirmaachuu dhabuun akka uummataatti akka biyya keessa hin jirretti fudhatamuu danda'a. Akka lammii biyya sanii hin taanetti fudhatamuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akkuma ta'etti keessattuu hojiileen dubartii irratti hojjetaman jechuun akka ergama amantiitti illee miti baay'ee dubartii ga'oomsuu dhabuun dubartii qopheessuu dhabuun ergama amantii keenyaati miti. Amantiin keenya Rasuulaaf sallallahu alaihi wasallam ergamni amantii yeroo gara isaanii dhufu hangafaan kan itti dhiyaatanii mariisaa dubartiidha jechuudha. Khadija radiyallahu anha. Rabbiin kee singatu. Rabbiin kee singatu waan hin taane sitti hin fidu. Kanaaf jabaadhu. Hooggansa olaanaaf aangoo cimaaf qaadhimamuuf jirta. Jechuudhaan onnee rasuulaa jajjabeessuun kan akka imala isaaniitti fufan taasisaa turte kallattii hedduun gargaaraa kan turte dagatamuu hin qabu jechuudha. Kun nuuf barnoota guddaa kun nuuf bu'uura guddaadha. Itti aansuun Aishaan radiyallahu anha barnoota meeqatu isheerraa hadiisota meeqatu isheerraa baratamaa ture. Namoonni gurguddoon achi isii bira taa'anii barnoota irraa fudhataa turan. Kanaaf dubartiin barnoota kennuu keessattis haa ta'u murtoolee biyyaa gurguddoo jajjabeessuu keessatti hawaasni keenya qixa saniin dirqama isaa bahate jedheen amanuu jechuudha. Because har'as yoo ta'e an as gahuu kootiif hojii gara amantiitiin narratti dalagamaniin osoo hin taane
dhugaa dubbachuu barbaachisa. Jijjiirama fiduu qabna sababa ta'eef. Bakka hanqina qabnutti irratti hojjetuu qabna waan ta'eef. Because akka an gara hooggansa mootummaa kana hin seenne hooggantuu akka hin taane yookiin immoo hojjettuu waajjira mootummaa kana akka hin taane wantoonni duubatti na deebisan baay'eetu jira jechuudha. Directly osoo hin taane indirectly wantoonni hojjetamu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf qopheessuu dhabu. Garuu ergamni amantii akkuma jirutti ta'e. Wanti yeroo nama barbaadu maaliidha? Dhuguma amma dubartiin caluma jettee daa'imman guddisuu qofa. Daa'imman guddisuun baay'ee ergama guddaadha. Kana xiqqeessuuf miti. Ergamni wanni addunyaa kanarratti dalagamu keessa ergamni dhala namaa gahoomsuu ga'uun jiru. Isatu wanta hunda hojjeta waan ta'eef. Inni ergama guddaa. Inni akka jirutti ta'e haadhumti tunuu haadha gahoomtee daa'imuma kanaayyuu akka addunyaan barbaaddu. Guddisuuf kennuu keessatti qooda bahatuuf yoo akkam ta'ame tola. Dhugama barumsa irratti barumsa saayinsii akaadaamii akka hin baranne diskaareej go'amtee dubartiin tun hawaasni keenya dorgomaa ta'eetti fufuu danda'a addunyaa kana wajjin. Dhugama dubartiin diinagdee irraa duubatti deeffamtee itti kashama yookaan immoo gateettimaa namoota muraasaatiin dalagamee diinagdeen hawaasni keenya dorgomaa ta'uu danda'a. Dhugama sirnoota mootummaa yookaan sirnoota jiran keessatti dubartoonni gahee isaanii bahatuu yoo hin dandeenye hawaasni keenya hawaasni musliimaa waan barbaadu argachuu danda'a. Kun waan irratti sirriitti xiyyeeffannoo itti kennamee irratti dalagamuu danda'u qabaadha. Maaliif jennaan wanta duubatti akka deebi'an nama gochuu hedduutu jira. Kun ergamni amantii sadarkaan amantiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasumas Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubartii kennan wallaayyoo miti. Sadarkaan keenya waan sadarkaa Rabbiin nuu kenne ol haanuu ta'u miti. Garuu immoo ergamuma nuu kenname kanaa bahatuuf akka amma itti qabamaa jirru akka amma itti guddifamaa jirtu dubartiin itti qabamaa jirtu sirrii ta'ee natti mul'anne jechuudha. Daangaa amantii osoo hin cabsin osoo hin ce'in akkaataa itti dalaguu dandeenyu diriirfamuu danda'u qaba sirratuu danda'u qaba. Kanaaf hawaasni keenya gahee isaa bahachuuf kanarra hojjetu qaba. Maaliif dubartiin takka mana barnootaatti yeroo ani barnoota baradhu sadarkaa elementarii fi haayiskuulii turettis akkanumatti hijaaba akka an har'a itti uffadhee taa'u kanatti uffatuuf gatii hedduu kafalaa ture. Maaliif namoonni yeroo sanitti sirna barnootaallee geggeessan barsiisotas yoo ta'an harki hedduun namoota amantii biraa irraa ta'an. Garuu kanallee hoo jedhu maqaa namoota sanii balleessuuf miti. Maaliif isaan poolisii kan hojitti hiikan. Miti? Kan gubbaarraa gad dhufu? Wanta gubbaarraa dhufe jalatti hojitti hiikan. Sirna hojiirra oolchan. Kanaaf yeroo poolisiin bahu yeroo istiraatiijiin garaa bocamu achi keessatti fakkaataan keef ati bakka san buutanii lakki wanni kun yoo gadi bu'e hawaasa kootiif hin ta'u. Hawaasni kiyya haalli jiruuf jireenya isaa kana fakkaata. Hawaasni kiyya uffannaan isaa kana fakkaata. Hawaasni kiyya hojiin isaa kana ta'uu qaba akkanatti deema. Amantiin kiyya kanan heeyyamu nama jedhee qaamaan kallattiin achi taa'ee mormatu. Falmatu. Qaama akkasii barbaachisaa jechuudha. Keessattuu namoonni dhiiraa noormaalii shoora isaanii baataa turan. Aarsaa guddaa kafalaa turan. Dubartoonnis akkasuma. Haa ta'u malee irraa duubatti deeffatuun irraa abdii kutatanii hafuun yeroodhuma gara yerootti aarsaa nama kafalchiisaa deemuu isaatti ture jechuudha. Namoonni sirni yeroo bahu namni waan beeku irra dhaabbatee ka'a. Baay'isee yeroo tokko wallaaluu qofaanii miti dhiibbaan kan gaggeeffamaa jiru. Haala amantichaa wallaaluudhaan qofaa miti. Jibbiinsa ilaalcha qaban dabalatee namoonni dhuunfaa fedhii isaanii keessa makanii nama kan cunqursaa turan kan nu cunqursaa turan kan hijaaba keenya akkanatti marannee taa'uu hin dandeenye yeroo barsiisaan dhufu barsiisota hedduu maqaa balleessuu osoo hin taane barsiisonni tokko
hijaabaan yoo daree keessatti nu argan akkamitti akka dallanan akkamitti lolanii akka daree keessa nu ari'aa turan kun kan dhufuu danda'u namni hoo uja'ee namaa kennu hin jiru. Abbatu bakka san taa'ee falmachuu danda'u qaba. Abbatu hojjechuu danda'u qaba. Kun kan fooyya'aa dhufu qabsoodhaan itti dhihaatanii hojjechuudhaan keessa taa'anii falmatuudhaan barsiisuun hubannoo uumuudhaan kan sanirra dabre immoo gatii barbaachisu kafaluudhaan abbaan mirga isaa kabachisiifata. Kanaaf akkanatti qopheessuu danda'u qabna dubartoota. Dubartoonni keenya irraa sirna mootummaa hojii mootummaa wantoota garaagaraa sadarkaalee garaagaraa irraa baqachiisuun qofti akka baqatan akka mul'an jechuun qofti gahaa miti. Hojiin dhiirri dalagu qofti gahaa miti. Maaliif dhibee dubartii isheetu beekaa. Nu waan nu dhibu dhiirri bakka bu'aa nuu ta'us bakka bu'anii wantoota hedduu nuu qajeelchanii jiranis kana duras. Kanaafis galata qabu. Garuu amma haalli amma jiru kun akkasiin barbaadu. Dubartiin amma hospitaala keessatti dubartiin musliimaa ogeessa dhiiraatiin yaalamti. Keessattuu immoo yeroo da'umsaa deemtu fa'a? Filannoon qabdu qaba. Da'umsa jechuun bakka jiraachuuf du'u keessa yeroo san waan filannoo hin qabne. Garuu osoo dubartoonni keenya hedduun baratanii jiraatanii bakka san bakka dhiirotaa san bu'uu danda'an. Yaaluu keessatti, barsiisuu keessatti. Dubartiin mana barnoota jalqabaati jedhama. Garuu waan yoo beektee nama barsiisuu dandeetti, yoo beektee qabaa tolchuu dandeessi, komiin wantoonni jechuun nama hamilee namaa cabsan hedduun kan dubartii irratti ka'an hedduutu jira. Kun dubartiin waan beektu irraa kenniti. Haawwanni keenya kan beektota har'a amma addunyaa jijjiiraa jiran kan amantii kanaafillee rabbiif rasuulaa gaditti utubaa ta'anii amantiin kun rasuul sallallahu alaihi wasallam amantiin kun har'a akka as gahuu fi amma boodas itti fufuu akka danda'uuf utubaa ta'anii kan qaban haawwanni osoo hin baratin ummata akkanaa kan dhaloota akkanaa kan gumaacha akkanaa kana godhan hedduutu jira. Gatii isaanii laaffisuu miti. Gatii isaanii xiqqeessuuf miti. Garuu yeroon amma keessa jirru kunii fi kan gara boodaa itti deemaa jirru wal'aansoo addaa barbaada. Akka yeroo darbeetii miti. Yeroon isaa yeroo dorgommiiti. Hawaasni keenya qaba ilmaan isaa tolfatuu danda'uu qaba. Hawaasni keenya hojiilee dubartoota irratti hojjetaman cimsuu danda'uu qaba. Xiyyeeffannoon irratti hojjetuu danda'uu qaba. Har'a Ruqiyaan miseensa paarlaamaati bara kanatti. Amma booda ho'eennu ta'uu qaba hawaasa qopheeffatuu danda'uu qaba jechuudha. Mana irratti hojjetamuu danda'uu qaba jechuudha. Yoo kanan taane namni biraa nu miidhee maaliif komanna ofii keenyaatti siqee hojjetuu hin dandeenye ofii keenya haala saniin hoo ittiin qophoofne hubannoo akkasii uumnee hawaasa keenya qixa kanaan hawaasni akka qophaa'u yoo hin taasisne maaliif nama komanna. Kanaaf irratti hojjechuu danda'uu qabna. Hanqina jiru of laaluu danda'uu qabna. Akkaataan nuti da'awaa itti godhaa jirru, akkaataan nuti ergama diin itti dabarsaa jirru eessa nu geessaara, eessaan nu gaheera jennee of laaluu danda'uu qabna. Kana keessatti anis qoodaaf gahee ulamaan keenyaaf du'aatni keenya taasisan laaffisuu miti. Lubbuu isaanii gumaachanii akka ergaan kun har'a gahu dhaloota har'aa kana bira gahu godhaniiru. Aarsaa guddaa kafalanii kana laaffisuu miti. Garuu ammas hojii barbaadaadha. Qabaan isaa haala yeroon barbaadu waliin ta'uu qabaadha. Akka yeroon barbaadutti qophaa'uu danda'uu qabnaadha. Nama beekumsa qabu, nama fayyaa qabeessa, nama ikonomiin isaa jabaate, nama bulchiinsa gaarii biyyaa kennuu danda'u. Haqni maqeera, haqni sirriin murtaa'aan jiru jenneet komanna. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama jechuun biyya yookaan immoo bulchiinsa keessatti biyya tokko hoogganuu danda'u akkaataa inni maatii isaa itti hoogganu laalaa jedha. Ka'umsi bulchiinsaa eessa? Maatiirra. Namni sun nama maatii ofiitiif ta'utu biyyaa ta'aadha.
qabiinsi inni haadha manaa isaa daa'imman isaa qabiinsi inni qabu yookaan immoo haalli inni isaan ittiin kunuunsu biyyaaf maal ta'a jechuudha akka nama fuullee keessatti of ilaalu jechuudha. In mul'ata jechuudha hojiin isaa. Maal jedhanu farda bahuudaa irrattuu beekanii. Kanaafuu nama akkasii sanniin nama akka nuun mala jennu ofii kennaa qopheeffatuu danda'uu qabna malee namni qopheessee nuu kennullee hin jiru. Qaama lammaffaa sadaffaa eeguun hin jiru. Eeguun hin jiru. Ofii keenyaa bakkasitti argamuu danda'uu qabna. Ofii keenyaa haala saniin qophaa'uu danda'uu qabna. Kanaafuu uummanni keenya keessattuu hawaasa musliimaa irratti xiyyeeffannaa goonee kan haasofnu akkaataan barumsa isaa haala yeroo waliin deemuu even daawaaleen masjida irratti godhaman khutbaaleen yeroo guyyaa jumaa godhaman kan yeroo waliin deeman ta'uu qaba. Maaliif yeroo nama gatee deeme malee dhaabatee nama eegu waan ta'eef dubartii ga'umsa keessattuu dubartiin takka dubartii geetti taanan sadarkaa takka geetti taanan nama hedduu oomishuu dandeetti. Gaheen dubartii kaapasitiin dubartiin qabdu hedduu guddaadha waan ta'eef jechuudha. Hawaasni keenya kan musliimaa dubartii ga'umsa keessatti dubartiin barumsa akadamii barattee sadarkaa barbaadamu gahuu keessatti maatiin hundinuu shoora mataa isaa bahuu qabaadha dhaamsi adda Dr. Ruqiyaan nu dabarsaa jirtu. Atiin alhamdulillah rabbiin si gargaaree maatiin kan keellee sababa sii ta'eetiin baratteetiin yeroo ammaa kana hamma dandeettuun hawaasa kan kee tajaajilutti kan argamtu. Dubartoonni hedduun immoo hanqina maatiitis ta'uu ni danda'a, hanqina dhuunfaa isaaniitis ta'uu ni danda'a. Barumsa isaanii baratanii yeroo galmaan gahan hin argani. Barumsa isaanii addaan kutaniitiin gara sadarkaa biraatti yeroo ce'an argina. Tokko dubartootaaf. Lammaffaa immoo maatiin keenyin maatiin hawaasni keenya dubartii gahumsuu keessatti dubartiin barattee sadarkaa barbaadamuun sadarkaa biyyaalessaatti hoggansarra gahuu keessatti shoorri isaan taphatan hedduu gadi bu'aa yeroo ta'u argina. Atis amma haasaa kan kee keessatti kaastee jirta. Mee dubartoota keenyaafis maatii keenyaafis maal nuuf dhaamta? Ani keessattuu dubartoota sadarkaa isaan jiranii dhaamsa dabarsuufii barbaada. Tokkoffaan dubartoonni hoggansarra jiran dhalootaaf ummataaf fakkeenyummaa gaarii ta'uu danda'uu qaban. Naamusa amantiin isaan irraa barbaadu, naamusa hawaasni isaan irraa barbaadu eeggatanii hoggansa kennuu danda'uu qabu jedha. Itti aansuun dubartii haadha taate ammatti ilmaan guddisaa jirtu. Ilmaan kiyya kaayyoo maaliitiif guddisaara? Akkamitti guddisaa jira ka jedhu of laaluu danda'uu qabna. Biyyi keenya maaliin raafamaarti maaliif raafamaarti waan jedhu gaafii hunda keenyaa ta'uu danda'uu qaba. Ilmaan akkamii biyyaa gumaachinaarra? Ilmaan akkamitti guddisaa jirra kan jedhu dubartoonni akka haadhaatti of ilaaluu danda'uu qabnaan jedha. Sadaffaa irratti dubartoota lafaa dhufoo kanniiniif ergaan ani qabu imalli keenya maali? Kaayyoon keenya maalidha? Ergamni keenya maalidha? Waan jedhu har'a bakka jirtanitti dhaabbattanii of ilaaluu danda'uu qabdu. Imalli isaan deeman gara fuulduratti guddaa dheeraadha. Amaanaan isaan baadhatan amaanaa guddaadha. Amaanaa guddaa kana bahachuuf qophiin keenya maal fakkaata? Akkamitti deemaa jirra? Yeroo keenyatti fayyadamaa irra moo fayyadamaa hin jirru? Har'a irratti riisoorsiin isaan harkaa qaban guddaadha jechuudha. Humna qaban ijoolleedha. Fiiganii bakka yaadan qaqqabuu danda'u. Yeroo qaban yeroo isaaniitti sirnaan yoo itti fayyadaman bu'uura boruu isaanii har'arra sirriitti bu'uureffachuu danda'u. Kanaaf fayyadama yerootiin wal qabatee abdii kutachuu dhabuun wal qabatee dabalataan immoo teeknooloojiin amma jiru. Keessattuu itti fayyadama miidiyaa hawaasaatiin wal qabatee karaarraa maqnee jirraa karaarraa maqxanii jirtu. Ifaan ifatti. Naamusa amantiillee gadi dhiifnee jirra hedduun keenya. Wamaa irra dibaan barbaachisu irra qabaan barbaachisu. Naamusa amantii keessaa hedduun keenya baanee jirra. Waan aadaa keenya fakkaatus dalagaa jiru. Naamusa aadaas duudhaa uummanni keenya qabu keessaallee baanee jirra. Of laallee
yeroodhaan karatti dacha'uu qabna osoo nutti hin dhihin. Because wanti hunduu yeroo isaa daangaa qaba. Dargaggummaan kunillee daangaa qaba. Yeroo kanatti sirnaan yoo fayyadaman bu'uura isaanii kan boruu akka gaariitti tolfatuu danda'u qaba. Kanaaf dargaggummaan illee ni dabra. Yeroon kunillee yeroon akkana firiidamii qaban kunis yeroon akkana waa hedduu hojjechuu danda'an kunis ni dabra. Yeroo waa hojjechuu itti hin dandeenyetu dhufa. Yeroo osoo waa hojjetuu barbaadan waa hedduu kaayeffatanii karoorfatanii hojjechuu barbaadan wantoota gara garaatiin itti daangeffamanii waan yaadan san bakkaan gahuu hin dandeenyetu dhufa. Kanaaf yeroo keenyattis akka fayyadamnu keessattuu ijoolleen lafaa dhufoon ijoolleen dargaggeetti kamu an waan ati specifically dubartii irra gaafatteef malee warri dhiiraatis akkasuma. Kanaan wal qabsiisee ergaan tokko amma hawaasa keenyaaf dabarsuu barbaadu. Guddisa ilmaan dhiiraaf dubaraa guddisan keessatti uummanni keenya sirriitti of ilaaluu danda'u qabaadha. Maal jennaan badiin dhiirris dalagee dubarris dalagee badiin badiidhuma. Miti? Tollis akkasuma. Garuu yeroo hedduu xiyyeeffannoon guddaan kan kennamu ifin hojiilee amma miidiyaa hawaasaa kan irratti dalagaman keessattuu yeroo hedduu eenyu kan qeeqamu argaan. Dubartii kan qeeqamtu arga. Hoo badii ta'e badii akkasii san dhiirris dalagaa jira dhiiras maaliif hin qeeqne? Ilaalcha keenya sirreeffachuu danda'uu qabna. Kana kan jechuu barbaade because dhiironni waan sayyoo dalaganis rakkoon qabu akka jechuuti jechuudha. Yoo hin qeeqamne hojiin isaan dalagan akka sirriitti fudhatama akka argametti yoo qeequu ta'e qeeqa lamaanuu wal bira qabne yaa qeeqa. Naagala hawaasni yeroo hedduu wanni dubartii irratti xiyyeeffatuuf dubartii amaanaa hedduu baattee dubartiin naamusaan guddifamuu qabdi dhiirris naamusaan guddifamuu danda'u qaba. Qixa qeeqamuu danda'u qaba. Qixa qabamuu danda'u qaba. Lamaan isaaniitu ergama ciccimatu itti kenname ergama kana akka bahaniif of qopheessuu akka qaban irratti hojjetamuu danda'u qaba. Kun sirratuu danda'u qaba. Kanaaf hawaasni hunduu yeroo kana jennu namoonni dhiiraa sadarkaan jiran kan dargaggeessaas kan abbaas kan barsiisaas kan bulchaas kan mootummaa hunduu qooda isaanii hojii kana keessatti hin baannee jechuu miti. Qooda isaanii bahataniiru hojiin dalagame hojii guddaadha. Kan nu hafus akkasuma. Kanaaf hundi keenya wal gargaarree hawaasa cimaa ijaaruu danda'uu qabna. Hawaasa cimaa uumuu danda'uu qabna. Biyya cimtuu qabaatuuf bu'uurri isaa maatiidha. Maatii cimaa irratti hojjetame maatiin cimaan hawaasa cimaa oomisha. Hawaasni cimaan immoo biyya cimtuu akka qabaannu taasisa. Kanaaf kana yaada keessa galchinee hojjetuu danda'uu qabna waan jedhu ergaa qaba jechuudha. Galatoomii mee xumurratti Dooktar atiin kutaa tokkorraa eegaltee yeroo xiqqeenya kan keetii irraa eegaltee waan hedduu keessa dabartee amma immoo mana marii bakka bu'oota uummataatti miseensa waggoota hedduu lakkoofsistee jirta kutaa tokkorraa kaastee hanga guyyaa har'aa kana waan hedduus dabarsitee jirta guyyaa gaddaa guyyaa gammachuus waan hedduu dabarsitee chaalenjii hedduu dabarsitee jirta. Chaalenjii kana keessatti namoonni ati galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate carraa kanatti fayyadamuudhaan akka galateeffattu barbaade. Hunda dursa Rabbiina uumee galateeffachuu barbaada. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Because wanta anamma ta'u kana wanta anamma narraa dubbatame yookiin immoo an dubbachuuf carraa argadhe kanaaf qooda inni naa kenne. Kanaaf alhamdulillahi dursa isa galateeffadha. Itti aansuun maatii kiyya galateeffadha. Akkuma siin jedhe maatiin keenya nu guddisuuf bu'aa bahii keessa je'anii baay'ee dadhabanii baay'ee rakkatanii yeroon qananiinis itti dabarsan jira. Yeroon rakkoodhaan illee dabarsan jira. Kana keessatti osoo nun hifatin akka nuti nama cimaa taanuuf akka nuti nama dorgomaa taanee dhiyaannu nu gochuuf aarsaa guddaa kafalanii kanaaf Rabbiin
jazaa isaanii kana innumti isaanii haa deebisu. Nuti waan kafallee waan deebisnee dandeenyu miti. Kanaaf isaanis asumaan galatoonfachuu barbaada. Kan biraa hawaasa kiyyas galatoonfachuun barbaada jechuudha. Hawaasni kiyya natti amane isheen bakka keenya ni buuti dhimma keenya ni dubbatti jedhanii amantii narratti gatanii na amananii na kabajanii akka miseensa paarlaamaa an ta'uuf carraa naa kennuu isaaniitiif isaanis galatoonfachuu barbaada jechuudha. Kan biraa abbaa manaa koo galatoonfachuu barbaada. Guddaa galatoonfachuu barbaada. Egaa atillee nu kabajjeetiin sagantaa keenya kan Simboo irratti keessummaa torbee kana taatiitiin nu argamtee istuudiyoo keenyatti turtiin wajjin taasiteef hedduu galatoomsiin jenna. Egaa daawwattoota keenyaa sagantaan keenya kan keessummaadhaa kana fakkaatu ture turtii kan wajjin taasisne Dr. Ruqiyaa Alii Kaayyoodhaati. Dubartii keessaayyuu immoo dubartii fakkeenya nama hedduu ta'uu dandeettudha. Isin hedduun keessan keessattuu immoo dubartoota keessaa immoo dubartoonni reef lafaa dhufaa jirtan Dr. Ruqiyaan fakkeenya gaarii akka isiniif taatu isinillee barattanii cimtaniitiin isii olitti sadarkaa biyyi isin barbaadutti akka argamtan abdii guddaa isinirraa qabna. Maatiin hundinuu bakka jirtan hundattuu barattoota keessan jajjabeessitanii keessattuu immoo dubartoota jajjabeessitaniitiin sadarkaa isaan barbaadan akka geessan gamanumaan dhaamsa keessummaa keenya kan torbee kanaati. Sagantaan keenya kan Simboodhaa kan hafan itti fufanii turtii gaarii isinii jenna.